nagaan biyya keenyaaf nagaan Itoophiyaadhaaf nagaan biyya keenyaaf nagaan Itoophiyaadhaaf nuuf haa ergu Waaqayyo abbaan keenya eeyyee nuuf haa ergu Christian kan jedhamu hormata gaafa darbu miti Christian kan jedhamu hormata gaafa darbu miti sinitti immoo Washington DC keessa dhageessanii ta'a. Washington DC keessa hiriira ba'anii biyyaan hin bulchu biyyaan ittiin jiru wallaggaan biyya amaaramtuudha jedhanii hiriira nutti ba'anii. Ani immoo deebii itti naa kennaa maal warra feesbuukii qabdan deebii itti naa kennaa wallaggaan biyya amaaramtuu miti biyya eebbisamtuudha. Biyya eebbisamtuudha. Washington DC keessa teessee gargarii nyaattee dubbattuudhaaf deebii kennuudhaaf hin beeksise. Biyya eebbisamtuudha. Isa rakkatee dhufeef wallaggaan urgoo kenna. Isa rakkatee dhufeedhaaf lafa isaarraa kutee buna lafa kenna. Isa rakkateedhaaf dhufee boroo isaatii gommana dhaabee kenna malee biyya abaaramaa miti bituu biyya abaaramaa ta'emmaa maaliif as dhufee urgoo dhugaa ture maaliif as dhufee lafa argataa ture. Sadii kanaa deemi poolitikaadha. Ummanni kun ummata sobbona qabuti. Ummata kabajabaadha. Ummanni kun yedammi diri miti wallaggaa biyya amantiiti, biyya jaalalaati, biyya abbaatiidha ulfina qabuti. Ummata hundumaa fuudhee barrii banee kan nyaachisuuti malee abaaramaa miti. Itoo abaaramaa ture kunoo xaafii qabatee Gabreelidha. Gadi kanaatiif biyyi kun biyya guddaadha. Nummoo jarri achi miidiyaadhaan gaafa dubbatamu nummoo akka kanaan deebiitti kenna. Isheen guubdee ture animmoo siyaasa guubeen ka'e. Ammatti qaqqabaachuu. Gadi kanaatiif lixa wallaggaanis ta'ee qilleensa wallaggaanis ta'ee biyya eebbisamaadha. Eenyuyyuu dhufe lafa isaa kenna. Eenyuyyuu dhufe inni nyaachisiisa. Eenyuyyuu dhufe hannanitti kenna. Eenyuyyuu dhufe lafa isaa kutee buna isaarraa buna kana fuudhee teessisa malee ati bayii miti kan jedhu abaaramaa miti. Abaaramaan iddoo kan biraa jira. Lafa isaarratti qulqullii dhaabbisa. Lafni wallaggaatiin buna dhaabbisa. Lafa isaarratti kan biraa dhaabbisa. Keenya lafni keenya buna dhaabbisa. Hannan jira, urgoon jira. Lafni keenya kan tabaarrakteeti. Laaleeraan timirtineetiidhaan lafa isaa keessa hoqotanii dhakaa argattu. Wallaggaa keessa dhuftanii lafa isaa keessa buna argattu.
kun abaaramaa kan jedhu sakotamu keessa akaanii saba'u abaaramaa kan jedhamu gatii kanaatiif biyyi kuni biyya guddaadha. Ammaaf rakkannee jirra rakkoon hin jiru rakkoonni kun innumaa ammaaf miidhamnee jirra ammaaf dukkana keessa jirra fuulduraaf immoo aduun nu ba'a aduun nu ba'a duutni abaddu Wallaggaa keessa namni hin du'in namni hin hidhamin namni hin ajjeesamin ragaa malee namni hin hidhamin ragaa malee namni hin ajjeesamin ragaa malee namni hidhame akka hin duune Waaqayyoon sini wajjin haa ta'u Dingil Maariyaamin sini wajjin haa taatu waan amaarraa Waaqayyoon nu haa eegu Dingil Maariyaamin immoo biyya kana biyya nagaan uffata jabaadhaa